Onkololeessaa gaafa 26 iddoo kanatti waaqeffannaa turre keessatti waan tokkoyyuu hin turre. Hamma waaqeffachaa turretti nagaama turre. Onkololeessaa gaafa 27 ganama yeroo nuti sagantaa eegallu iddoo kanarratti manatu nuyi cufannee jirru mana karaa lachuu nutti cabsuudhaan akkuma kana rasaasaan illee bakkee dhaabatanii rasaasaanii mana kana kutanii nama bukkee taa'u tokko iddoo sanatti ajjeesanii. Bara kana keessa maaltu nu rakkisee taa'ee gaafa yaadu bara kana keessa tajaajiltoota fakkaatanii kan tajaajiltoota hin taanetu nu keessa jiru, nu keessas ba'anii warri sokkanis ilmaa baramanii ibsaa nu keessa iyyuu jiru. Yoo shama akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Oduuwwan gaggabaaboo yeroo kanaaf qabannee isiniif dhiyeessina. Akka xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama ajjechaa hayyuu amantaa Islaamaa Sheek Abduu Yaasiniin shakkee barbaadaa jiraachuu ibsamee jira. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed waggoota 5 darban keessatti dhumaatiin uummata Oromoo irratti raawwatame kan mootummaa Haile Sillaasee irraa kaasee hanga mootummaa Adwaawiitti irratti raawwatame caalaa jedhe. Badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeera Abiyyi akka mulqamu hawaasni Somaaliyaa iyyate. Sirni baallii wal harkaa fuudhuu gurraandhala 13 bara 2016 Ardaachi lamee bokkootti kan raawwatamu ta'uu ibsa. Kanaaf qophiileen garaagaraa jiilota gadaatiin taasifamaa jira jedhan abbaan gadaa jiiloo maannoo. Achii booddee mana kana cabsanii ol galanii inni kaan gajaraan inni kaan saanjaadhaan olii gadha'utti ka'ee akkuma kana wangeelaawwii iddoo aarsaarra jirullee utuunni dhaabbatee qaddasaa jiru gajaraan dha'uudhaan iddoo sanatti gaa'onii irratti ciruudhaan nama kana daraaranii iddoo kanarratti nama kana gaggalaafataniiru. Namni shakkamaa imaama masgiidaa Badar Sheek Abduu Yaasiin rasaasaan ajjeesuun shakkamee Mahammad Shiikoo Ababaw argee eeruu akka laatu poolisiin Finfinnee waamicha dhiyeesse. Sheek Abduu Yaasiin sanbata darbe galgala masgiida Badar Finfinnee naannoo Askoo jedhamutti argamu irraa gara mana isaaniitti malaasoo jiranii rasaasa duubaan mataa isaaniitti dhukaafameen ajjeefamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Jechaa kana hordofee poolisiin magaalaa Finfinnee nama yakka kana raawwate to'annoo jala oolchuuf rakkoowwan hordofii fi qorannoo hundeessuun hordoffii taasisaa jiraachuu ibsa baaseen addeessee jira. Hordoffii taasifameenis jiraataa kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo aanaa 14 kan ta'e fi Sheek Abduu Yaasiin kan isa guddisan Mahammad Shiikoo Ababaw ajjechaa kanaan shakkamee barbaadamaa akka jiru ibse. Poolisiin magaalaa Finfinnee akka jedhetti namni shakkamaa kana argee yeroo akka laatu jedhuun waamicha dhiyeessee jira. Sirni awwaalchaa hayyuu amantii Islaamaa Sheek Abduu Yaasiin guyyaa kaleessaa amajjii 7 bara 2024 magaalaa Finfinnee keessa raawwatee jira. Uummanni maatii hayyuu kana gargaaruuf herrega baankii banuun dinagdee walitti qabaa jiraachuus himame. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed waggoota 5 darban keessatti dhumaatiin uummata Oromoo irratti raawwatame kan mootummaa Haile Sillaasee irraa kaasee hanga mootummaa Adwaawiitti irratti raawwatame caalaa jedhe. Xiinxalaan siyaasaa fi itti aanaan durataa KFO fi gaafatamaa dhimma alaa KFO obbo Jawaar Mohaammed kana kan jedhee gaafiif deebii miidiyaa RTV waliin taasiseenidha. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gaazexeessaa Darajaa Ilee waliin gaafiif deebii Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessa taasisee ergaawwan jajjabaa dabarsee jira. Kutaa lammaffaa gaafiif deebii kana irratti haala yeroo irratti yaadota bal'aa dhiyeessee kan jiru yoo ta'u dhimma abbaa dabrummaa irrattis yaada bal'aa laatee jira. Gaazexeessaa Darajaa Ilee dhimma abbaa dabrummaa irrattis isin abbaa dabareeti jechuun yoo gaafatu Jawaar kana kan jedhan gartuuwwan lama. Gareen jalqabaa garee durummaa Oromoo jibbuu fi sirna kana kuffisuuf Oromoon tareenyaadha jedhaa jirudha. Kan lammataa kanneen aangoo irra jiranii fi Oromoo akka gaachanaatti dhimma itti bahuu barbaadanidha jechuun ibse. Kana wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa akka ammaa miidhamee hin beeku. Yeroo ammaa naannichatti yoo xinnaatee hidhamtootni siyaasaa 100,000 ni argamu. Kun ammoo naannoo biraa kam keessayyuu hin jiru jedhe. Bulchiinsa magaalaa Shaggar qofaa keessatti manneen hidhaa 30 ol akka jiran Jawaar Mohaammed eeree guyyaa gara guyyaatti namoonni hedduun ajjeefamaa oolu jechuudhaan ibsee jira.
Itti fufuun Jawaar waggoota 5 darban dhumaatiin Oromoo irratti raawwatamee mootummaa Haayile Sillaasee irraa jalqabee hanga adda dimokiraatawaa warraaqsa uummata Itoophiyaa keessatti raawwate dachaan kan caaludha jedhe. Oromoon abbaa dabarummaa hin barbaadu, dabarummaan waan darbudha. Bor mirgaa fi faayidaan kennaa akka darbu hin barbaannu jechuun nuti gonkumaa abbaa dabarummaa hin barbaannu jechuun qabsoo kan taasifneef abbaa dabaree ta'uuf osoo hin taane gabrummaa fi cunqursaa dinnee walqixxummaa fi haqummaa mirkaneessuufidha jedhe. Gadaan Oromoo Gujii sirna baallii wal harkaa fuudhuu marsaa 75ffaa adeemsifamuuf qophii bal'aa taasisaa jiraachuu abbaa gadaa Gujii 74ffaan Jiloo Maannoon himani. Turtii sirni baallii wal harkaa fuudhuu gurraandhala 13 bara 2016 Ardaajii Lamee Bokkootti kan raawwatamu ta'uu ibsa. Kanaaf qophiileen garaagaraa jiilota gadaatiin taasifamaa jira jedhan abbaan gadaa Jiloo Maannoo. Uummanni Gujii uummata aadaa, seenaa, duudhaa fi sirna gadaa kunuunsee har'aan gahee fi qajeeltoo sirna gadaatiin buludha. Sirni baallii wal harkaa fuudhuu gadaa Gujii bara 1424 irraa jalqabee hanga har'aatti walitti fufiinsaan kan adeemsifamaa jiru yoo ta'u, abbaan gadaa 74ffaan abbaa gadaa 75ffaaf baallii dabarsee kennuuf sirni garaagaraa adeemsifamaa jira. Sirni baallii wal harkaa fuudhuu gadaa Gujii abbaa gadaa Jiloo Walaagoo irraa jalqabee osoo walirraa hin citin abbaa gadaa Gujii 74ffaa Jiloo Maannoo irra gahee jira. Abbaan gadaa Gujii 74ffaan gadaa Armuufaa irra ta'an Jiloo Maannoo abbaa gadaa 75ffaa gadaa Roobalee irraa ta'anitti baallii dabarsanii kennuuf qophii bal'aa taasisaa jiraachuu turtii bilbilaan isaan OMN waliin taasisaniin dubbatanii jiru. Abbaan gadaa Gujii 74ffaan Jiloo Maannoo baallii dabarsuu jechuun maalii jennee gaaffii gaafanneef deebii yoo laatan sirna gadaa keessatti gadaan waggaa 8 baallii yoo walitti dabarsuu eebbaa fi karaa nagayaatiin aangoo gadooma dabarsee kan walii itti kennudha jedhani. Haaluma kanaan gadaan Gujii marsaa 75ffaa baallii dabarsee walii kennuuf jiilota garaagaraatiin qophii taasisaa jira. Abbaan gadaa Jiloo Maannoo gurraandhala 13 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sirni baallii wal harkaa fuudhuu gadaa Armuufaa irraa gara gadaa Roobaleetti kan dabarfamu ta'uu ibsuun gadaan Gujii sadan uraagaa maatii fi hokkuun sirnoota jila guddaa dura raawwataman garaagaraa xumurachaa jiraachuu ibsani. Abbaan gadaa Armuufaa abbaa gadaa Roobaleetti baallii dabarsuu kan jedhan abbaan gadaa Jiloo Maannoo kan Roobalee irraa fuudha ammoo muudana, kan muudana irraa fuudha ammoo alchiisa jechuun himanii jiru. Sirni gadaa Gujii abbootii gadaa qofaa osoo hin taane jabina uummata Gujiitiin osoo addaan hin citiin har'a ga'u abbaan gadaa Jiloo Maannoo yaada OMN'if kennaniin ragaa baanee jiru. Baallii erga dabarsanii gaheen keessan kan itti aanu maalii jennee gaaffii gaafannooni deebiin kan laatan abbaan gadaa Jiloo Maannoo gahee koo itti aanu baatudha jedhan. Gadaan Gujii keessatti gahee baatu gorsuu, eebbisuu, seera qajeelchuu, seera gumii, bokkuu lallabuu fi kanneen birooti jechuun himanii jiru. Sirni baallii wal harkaa fuudhuu sirna aangoo gadoomaa karaa nageenyaatiin paartii tokko irraa gara paartii biraatti dabarsanidha. Badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeera Abiyyi akka mulqamu hawaasni Somaaliyaa iyyate. Itoophiyaan handaara galaanaa qabaachuuf Somaalilaand waliin waliigaluu hordoffee hawaasni diyaaspooraa Somaalee duula badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeera Abiyyi Ahmediif kenname akka mulqamuuf gaafatu eegalani. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed handaara galaanaa qabachuuf hojii dippiloomaasii hojjechaa turaniin milkaa'uun galoo galaanaa adeenitti handaara galaanaa qabachuuf akka ta'e amajjii 2024 beeksisani. Guyyaa bara haaraa faranjootaatti muummee ministeera Abiyyiif pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihii Abdii waliigaltee Itoophiyaaf handaara galaanaa fi buufata humna galaanaa kennuuf mallatteessan. Biyya Somaalilaand bulchiinsa koo jala jirti jettuu Somaaliyaa fi michoota ishee dheekkamsiisee jira. Somaaliyaan murtee kana mormuun ambaasaaddara ishee Itoophiyaa jiru ofitti waamte. Labsii haaraa waliigaltee Somaalilaandii fi Itoophiyaa fudhatama dhabsiisuus baaftee jirti. Hawaasni diyaaspooraa Somaaliyaa immoo Somaalilaand qaama mootummaa federaala Somaaliyaa waan taateef waliigaltee Itoophiyaaf handaara galaanaa kennuuf irra gahee birmadummaa Somaaliyaa kan sarbe naannichas jeequmsatti kan galchu jechuun duula eegalanii jiru. Duulli gama onlaayiniin mallattoo namoota 25,000 walitti qabuuf amajjii 2024 eegalame badhaasni Noobeelii nagaa ministeera muummee Abiyyiif kenname akka mulqamu gaafata.
Hanga roobii ganamaatti namoonni 15,000 ol ta'an gama onlaayinii waamicha kana deeggaranii jiru. Qindeessaan duula kanaa Alii Mahammad Xalayaa Banaa qopheesseen gochi isaa alanaa kan Abiyyi Ahmad jechuusaatii keessumaa qaama galaana Somaaliyaa fudhachuuf yaaluun kan of danda'e ta'uu tokkummaa daangaa fi walabummaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa sadarkaa olaanaan kan sarbuudhaa jira. Naannoon Tigraay akka qaama Itoophiyaa ta'e Somaalilaand qaama Somaaliyaati jedha. Yaadni qophaa'e kun waliigalteen muummee ministeeraa fi Somaalilaand waliin mallatteessan sochii hamaa gaanfa Afriikaatti godhame jechuun duula mootummaan Somaaliyaa garee shororkeessaa Al-Shabaab balleessuuf godhu walxaxaa gochuun yaaddoo qaama kanaan mudatutti hammeessaa jedhee jira. Badhaasni Noobeelii nagaa lola jajjabeessuuf waraqaa ragaa jajjabeessituu ta'uu hin qabu jechuun koreen badhaasichaa kennuu hatattamaan akka irraa mulqu gaafatee jira.